Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii roobii irraa onkoloolessa 9/2024 jenneen isiniif dhiyeessa. Ani Haqaafan Fayyeeraati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii gugubduu diinaa fi lukkee diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee keessatti kaleessa onkoloolessa 8 abdii fi gaaddisni saba Oromoo waboon ergamtoota maafiyaa PP magaalaa Qiciicoo buufattee jirtu ganama sa'a tokkotti magaalichatti itti seenuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota murna bilchiginnaa 5 ajjeesuun 3 maddoo cimaan adabeera. Tarkaanfii gugubduu urjiileen zoonii kaabaa waraana weerartuu PP bakka buufata ishee magaalaatti itti seenuun dhukkee irraa kaase kanaanis du'aaf maddoon adabuun cinatti kan hafte baaragdee reeffaa fi maddoo ishee osoo hin kaafatin gatanii humna dabalataa magaalaa Kamisee fi Cafaa Roobitirraa yaammattee guyyaa sa'a 6tti kaafachuun barameera. Waboon lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraana PP adabee jira. Haaluma kanaan jajjabee woboo zoonii lixaa Birgeediin Hodaakaarraa Shibraan Gumaa Guddaa Buttaan Dubbataa aanaa Gullisoo bakka addaa Sankii jedhamtutti guyyaa kaleessaa onkoloolessa 8 tarkaanfii fudhateen du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota bilchiginnaa 2 jira harkaan qabee kan hafte ari'ee bakka isheen dhuftetti yoo deebisu hawwee AKM 3 fi qophii waraanaa irraa hiikkachuun dhuunfatee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa Wanni bilchiginnaa dinagdeen isaanii kuugaaf baran ilmaan Oromoo afaan qawweetti qabuun dararanii waan fedha isaanii irratti raawwachuu itti fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti loltoonni PP hawaasa irratti saamicha raawwataniiru. Aanaa Jimmaa Gannatii ganda Hagayyaa jedhamuun beekamutti gaafa onkoloolessa 6/2024 loltoonni bilchiginnaa dinagdee isaanii utubuu fi garaa isaanii furdifachuuf jecha saamicha ulfaataa geessisaa kan jiran ta'uun namootni saamanis maqaan isaanii obbo Wandimuu Tarrafaa jalaa horii 1, obbo Balaay Farajaa jalaa horii 1, obbo Katamaa jalaa horii 2, obbo Gammachuu Tarfaa jalaa hoolota 2, obbo Saggaayee Tamaa jalaa horii 4, obbo Buusaa Guutamaa jalaa horii 1, obbo Mirreessaa Wandimuu jalaa horii 2, Indaaloo Balaayii jalaa horii 5, Dhaabaa Mootii jalaa hoolota 2 saamuuf hedduus qalatanii nyaachuun kanneen hafan ammoo uffatanii gara magaalaa Aanichaatti galuu jiraattonni ganda Hagayyaa ONM'if eeran. Akka jiraattonni gandichaa himanitti namoonni horiin jalaa saamame kun badii tokkollee kan hin qabne ta'uu himuun maqaa ilmaan keessattuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuu fi waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jedhuu yakkanii gaaffii seeraa tokko malee qabeenya isaanii saamuu dubbataniiru. Bashaggar keessa bilchiginnaan kantiiba bulchiinsa magaalaa tokkoon gurra kaasuuf manidhaa darbachuun dhaga'ame. Dabalatis akka taanutti isiniif dhiyeessin. Murni bilchiginnaa duul waraana jalqabe jiru mo'achuu kan dadhabeef keessi ta'anii kanneen diinaaf hojjetanitti jiru waan jedhuun warreen isaaf boolliidhaa turaniif ta'ita isaanii gadhaabuuf hawaasi isaanii dararaa turan hojiirraa yoo hidhaa darbachaa jira. Haaluma kanaan dheengaddoon onkoloolessa 2024 Bashaggaraana dugdaa magaala Maqqee keessa bulcha magaala ganduwwa tokko kan ta'e Dambal Jimaa kan jedhamu nama uummata Oromoo magaala Maqqeef baadiyyaa naannoo magaalicha jalatti argaman keessa kan barbaada ajjeesee kaan immoo reebicha maraa raawwachiisaa garii maallaqa guddaa gaafachuun doorsisa harka fudhachaa ture. Dantaa qaamolee olaanoo waliin wal dhabuun aangoorra kaasanidha ni jiru. Bilchiginnaaf hojjechuun arrabsamuu, xiqqeeffamuu, hidhamuuf ajjeefamuu yoo ta'u yeroo qondaaltonni bilchiginnaa akkaataa walir jiraniin waan aantummaa uummataaf qaban of fakkeessu warri isaan jal jiran akkaataa barbaadaniitti miidhaaf bu'a siyaasaaf itti fayyadamaa jiraachuun ni beekama. Godin kibbilicha garaan ammayyaa keessa manneen uummata nagaa waraansa PP'n gubachuun dhaga'ame. Jaalmoo sabaa dabalata qaba. Gareen bulguu impaayera Itoophiyaa naatoo namummaa tokkollee hawaasa isaaf kan hin qabne bilchiginnaan duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatan kan duraan barameen olitti jabeessanii jiraachuun manneen hawaasichaa gubuu, saamuu, hawaasicha godaansisuu, hidhuu fi ajjeesuu akka tooftaa waraanaatti qabatanii hojjechuun uummata nagaa mancaasaa jiru. Bifuma kanaan godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaa gandoota akka Ajjamoo Kuraa, Gooxii Tirtiraa fi Kimbilloo keessatti gaafa fulbaana 2024 irraa qabanii bobba'uun manneen namoota nagaa gubanii barbadeessaa jiru. Ganda Gooxii Tirtiraa keessaa mana obbo Biraanuu Toleeraa mana qorqorroo 2 fi mana citaa 1, ganda Gooxii Kimbilloo keessaa ammoo mana aadde Abbabuu Nagaraa mana qorqorroo 1 fi mana citaa 1, kan Getaachoo Dirribaa mana qorqorroo 1 fi mana citaa 1, ganda Ajjamoo Kuraa irraa mana obbo Kumsaa Tarreessaa mana jireenyaa jalaa gubanii barbadeessanii jiru. Akka arraanni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota naannichaa tokko dubbise jedhanitti namoota nagaa manneen isaanii barbadeessuun mana maleeyyii godhan kun balleessaa tokkollee qabaatanii otoo hin taane duula duguuggaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru qofaaf akka ta'e
kaasuun gocha hawaasa nagaa irratti raawwate kana hedduu balaaleffachuun miira gaddaan guutameen Oromoon wal bira akka dhaabbatuu fi wal ta'es akka falmatu dhaamsa dabarfatanii jiru. Humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa faannoof waraanni faashistii PP kaab shaggaraana dharraa funoot biroo keessatti hawaasa ukkaamsuun ajjeesuuf darraa jiraachuun dhaga'ame. Jaalqinna sabaa dabalatisaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Murni finxaaliyyii Amaaraa faannoon hawaasa Oromoo irratti duguuggaa sanyii geggeessuuf murna biltsiginnaan bobbaafaman miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ifoomeera. Bifuma kanaanis onkololeessa 2024 aanaa dharraa ganda Makkaafataa jedhamu irraa humnootiin finxaaliyyii Amaaraa faannoon halkan iddoo addaa Harbuu Masqaalitti bobba'uun haadha maqaan ishee Asaagiduu Tasaggaa qe'ee isheerraa qabuun gara laafina tokko malee rasaasan waaddanii ajjeesanii gatuun himameera. Akkasumas onkololeessa 8/2024 aanaa dharraa keessatti waraanni raayyaa ittisa empaayeratti kan sabaan Amaaraa ta'e tokko hawaasa Oromoo ganda Orroggoo jedhamu jiraatan irratti dhukaasa banuun miidhaa qaqqabsiisee humnoota badii finxaaliyyii Amaaraa faannootti dabalamuun jiraattonni ONM'tti himan. Godina Kaaba Shaggar aanaa dharraa fi aanaalee godinichaa hedduu keessa erga neetworkiin addaan citee kaasee sarbamiinsi mirgoota namoomaa jabaan waraana gabroonfataa PP fi humnoota finxaaliyyii Amaaraa faannoon jabaatee akka jirus jiraattonni himaniiru. Keessattuu bakkeewwan akka Darraa, Warra Jaarsoo, Qarree Gohaa, Abootee Ejeree, Kuyyuu Garba Gurraacha, Dagam Hambisoo, Sulultaa Caancoo, Giraar Jaarsoo, Fiichee Wacaalee, Muka Xurii, Yaayyaa Gullallee fi Sandaafaa dabalatee sarbamiinsi namoomaa hamaan taasifamaa jiraachuun beekameera. Godin Walloo Aanaa Daawwa Caffaa keessatti loltoota Impaayera Itoophiyaan jiraatus irratti ajjeechaaf gubaatiin manneen raawwatame. Jaaliiraan Gameessaa waan qindeeffatti qabdi. Gareen dantaa dhuunfaa isaanii qofa guuttachuuf carraaqan gara jabeeyyiin biltsiginnaa bara gara aangootti dhufanii kaasanii hojiilee fakkeessii fi uummata Oromoo miidhan abdii kutachiisanii fi saamicha buqqaatii fi gubaatii manneenii uummata Oromoo irratti raawwachuun jireenya tadheessanii jiru baqaaf akka saaxilaman gochuu itti fufanii jiru. Onkololeessa 2024 kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Daawwaa Caffaa ganda Qabballee keessatti milishoonni waraanni sirnichaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon gandichatti bobbaafaman dargaggoo maqaan isaa Huseen jedhamu sobaayyee akkanii quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabda ittiin jechuun badii tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesanii gatuu maddeen gabaasan. Akka maddeen gandichaa irraa arraanni biyyoolessa Oromiyaa qulqulleeffateetti dargaggoon Huseen qonnaan bulaa fi nama siyaasa kam keessaa qooda hin qabne ta'uu himuun haa ta'u malee gareen ajjeesaan biltsiginnaa kun maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdaa fi daandii agarsiifta jedhuun ajjeesanii akka gatanii fi guyyuma dargaggoo kana ajjeesan onkololeessa 2024 ganda Qabballee fi Doodoo keessaa manneen namoota nagaa lamaa kan maqaan isaanii Awwal Saayidii fi Umaree jedhamutti ibidda shiduun mi'a mana keessaa tokko osoo hin baafatin jalaa gubanii barbadeessuu dabaluun dubbatan. Maatiin namoota manneen isaanii shiftoota Abiyyi Ahmediin jalaa gubatee kunneen yeroo ammaa waan nyaatanii bulan dhabuu fi jiruu bakkeef saaxilamuun muka jalatti qorraafaduun dhaanamaa rakkoo hamtuu argaa kan jiran yoo ta'u akkuma aanaa Daawwaa Caffaatti loltoota murna biltsiginnaa jiraattonni hedduun gandoota akka Qabballee, Misirataa, Issooyyee Guulaa fi Doodoo keessatti ajjeefamaa, hidhamaa, saamamaa, manneen irratti gubachaa fi qeerraa buqqifamuun dararaa argaa jiraachuu jiraattonni gandichaa dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Wallaggaa Boojii Coqorsaa hawaasni jumlaan hidhamuuf mancaatiin qabeenyaa waraana faashistii PP raawwatame. Jaaljiksa Diinaa dabalatisaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni gabroonfataa PP torban tokkoof godina lixa Wallaggaa fi qellem Wallaggaa keessatti maqaa sakattaa awwaboon erga bobba'anii torban guutanii jiran miidhaa namoota nagaa fi qabeenya irratti geggeessaa jiraachuun ifoomeera. Keessattuu onoota lixa Wallaggaa aanaa Boojii Birmajjii, Boojii Coqorsaa, Laaloo Assaabii, Najjoo, Lataa Sibuu, Qilxukaarraa fi Mana Sibuutti waraanni socho'anii jiran qabeenya hawaasaa jumlaan saamuu, namoota nagaa hidhuu fi ajjeesaa kan jiran torban kanaaf aanaa Boojii Coqorsaa ganda waliigaltee Diillaa jedhamutti namoota baay'inni isaanii 50 ol ta'e qabuun manneen hidhaa aanaa Najjoo fi Boojii Coqorsaatti geessanii hidhuun himameera. Turtii torban tokkoof turan kana keessatti gudeeddii hawwanii fi shamarran irratti taasisuun cinatti namoota hunda jaarsa, jaartii, daa'immanii fi dargaggoota dabalatee qabuun kan deeman yoo ta'u ogeessa fayyaa kan maqaan isaa Dabalaa, Saamu'eel Baayisaa fi jiraataa obbo